Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo sinillee baga nagaa taatan baga jiraattan sinin jecha jirra jirtu sinin jedha kootatii marqaa nyaadhaay madaamin xiyyaarra kunoo marqaa marqisiiste marqaa Itoophiyaa marqaa nyette akkasitti isa marqee jechuudha akkuma argaa jirtanii dhadhaa immoo biyyarraa dhufe jechuudha dhadhaan biyya keenyatti barbaree immoo biyya hin dhumate an asiiti jechuudha barbaree asii naa bitte jechuudha garuu kanuma Itoophiyaati jechuudha akkama argaa jirtanii kunootii marqee fi jira jechuudha walumaa nyaanna kaanumaaf ishee wajjin nyaata silaa viidiyoo siintan agarsiisa namni asii immoo viidiyoo hin ba'u jechuudha rakkinni isa ta'e malee akkasitti marqinaan jette jechuudha marqa asiida jedhamaa miti asiida jedhamaa sitte jechuudha marqimee naan jette sinin jedha hordoftoota kiyya yaa kaa ijoollee arsiiti marqaa hin beekna ijoolleen arsii marqaa hin beektanii kunisuma beektan garuu irra caalatti ka aadaa arsii waan ta'eef irra caalatti marqaan aadaa arsiiti hin beektanii sirritti beektanii kanaaf niitiin naa marqitu malee jettee akkasitti marqee fi amma kunoo dhiyeessu ifanii jechuun viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Inna akkasii sinin jedha koottati nyaadhaa illeedha koottaa nyaadhaa sinin jedha akkammoo kophaa keenyattamoo hin jenne ishee wajjiniin jechuudha. Isheetu marqi jedhe waan ta'eef ishee wajjin nyaanna malee ani kophaa koo nyaadhu jechuudha. Sinii galee innaa kanaaf anis keessa meena nyaadha ka. Waanuma Itoophiyaa waanuma hunda nyaatte ishee abboo nama hin tuffattu jarattiin tiyyatuni. Inuma nyaatti waan hundaayyuu jechuudha kan Itoophiyaa biddeenis nan tolchaa waxiis nan waxa. Waan hundaayyuu nyaatu jechuudha xiqqoo barbaree kana baay'inaan sodaatu malee agas hunda barbarees baay'ee nama gubu baay'ee bareeda wayiiti jechuudha barbaree immoo isheetu xalabe xaafii wajjiniyyuu inni akkasii garuu immoo kun xaafii miti qamaduma godhe jechuudha immisee akkasitti godhe jechuudha akkuma argaa jirtanii hedduu takka bareedaa hedduu takka mi'aalleedha. Akkasitti kun madaamiitii wajji shambaa jechaa jirra. Koottatii marqaa nyaadhaa isinin jechuu jaalladha hordoftoota kiyya. Har'a jumaata illeedha ka guyyaa jumaataa kana ka xiqqoo firiidhalleedha. Yaa dalagaan hin dhabamu garuu yaa ta'utii dalagaan hin dhabamu. Dalagaanuma jira jechuudha akkasitti kaayaa. Aannan nyaatuma tire aannan qicatanii akkasitti biratti qabbaneeffatanii nyaatanii amma aannan buufannee ishee wajjiniin akkasitti nyaanna jechuudha. Inna anumaaf isheedha malee jarri kuuwwan barbaree sodaatu waan ta'eef hin nyaatanii ijoolleen barbaree micayyoon garuu hin nyaatti micayyoon illee nyaatti garuu ijoolleen tuuwwan barbaree kana sodaatu jechuudha. Niitiin tiyas baay'ee barbaree kanatti feetu garuu caafuma caafee nyaattu inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyoo madaamii kanaa isin yaa kennu bakka hamma baay'ee garaa na balleechaa jiru dhugaa rabbii biraa galaa jira miskiina wallahi miskiina dhugaa rabbii. Na biraan galaa jira garaanis na badaa jira baay'ee tokko abdii san kiyyallee garaa na balleechaa jira maatii bira raf jedheen kadhadheef jibbaadhe dhugaa rabbii waan godhu wallaale sinin jedha ani galuudhaaf amma ji'a xiqqishuu takkatu naa hafe jechuudha. Kanaaf obboloota koo waaqayyoo madaamii gaarii isinitti haa qabu sinin jedha kasinii naatu kasinii bakka akkuma mana keessanitti kanuma waan hunda barbaadan godhattan rabbi isinitti haa qabu dhugaa waaqayyoo isinitti haa qabu maaliif badduutu jira beekta madaamii takka akka malee minnichitti mirdetti jechuudha waaqayyoo madaamii akkasii isinirraa qabee madaamii akka xiyyaa bareedduu gaarii tana dumbushee tana isinitti haa qabu aneen dhugaa dubbachuuf kan duraallee gaariidha kan ammaatu sirii immoo akka maleedha maaliif hojjettan wanni nin godhe kana duraanii sun nyaattu beektaa homaa nyaattu ishee yaa dhukkubas waan ta'eef waan akkasii kanneen nyaattu nyaata diddi malee wanna biraa wanna takka garagalteetu sillaaftu bakka jirtu iyyuu hin beektu isheen namsi shaamaru isheen bakka dhugaa jirtintu bakka dharaa jira. Innaa tun immoodha hojiidha hojjettu yoo atamma qaabeetittuu qaasitti ba'ate sifaana dhixxee dhugaa babbi sifaana dhixxee jechuudha. Yoo amma fakkeenya manni tokkooti qulqulleessite isheen tokko qulqulleessiti. Kanan hojjedhaati kan hojjedhu dafnee xumurraa siin jetti dafnee xumurree teenya siin jetti malee ishetteetuma si ajajjee sirante jechuu dhugaa rabbi. Naa kanaaf waaqayyoo nama akkanaa siittaa qabu isinillee amala keessan tolfadhaa madaamota wajjinii akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf madaamii wajjinillee amala tolfachuun baay'ee bareedaadha yeroo hundumaa amala ofii tolfachuun hedduu bareedudha jechuudha jettanii yeroo baay'ee amalli kunillee baay'ee bareedaadha yoo tolfatan amala ofii kana jechuudha.
akkuma agartan kun ola bunillee daffeetuma jira qaakamu ando daffeetuma jira kun bunillee jechuudha akkasi kaay ana bichaa waan ta'eefan shinii bichaa of makiyaa sirra godhadhe buna hin dhugu garuu shinii buna baaritii dhuddee ano seeltiitti godhatasan dhuddishin jechuudha in hojjetama asumatti hojjetama jechuudha bunillee buna Itoophiyaati isinii fi waraabu buna Itoophiyaallee naabitti ammallee jechuudha innaa wajarri kiyya bentaani bar dhugaa qajoollee sobdaniin jettan hinta awaan takka ani nan barbaade jennaan bitaniitu afidu garuu buna sallee sobdanaan jettani ani immoo hin sobu isiniifini waraaba jechuudha barreeffama Itoophiyaa ofirraa qaba alaabaa Itoophiyaa ofirraa qaba buna akaawwamaa magaala bareedaa kanadha urgaan isaa bichaa ijoollee akkattiin funyaanuma nama uraasin jedha Inna akkasii sinin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaataa koottati nyaadhaa bunas daffeera ani buna immoo bunas ciraatti hin daffadhe ani jechuudha ishiin buna yaa'u hin dhugdi garuu irra caala qorraasan dhugdi ishiin jechuudha buna qorraasa ilcii keessa godhatanii dhugan tokko isa dhugdi ishiin irra caala jechuudha inna akkasii sinin jedha hordoftoota kiyya waaqessin faanaa ta'uu waaqee mudaa beekana sin taaqabu baay'ee koottaa nyaadhaallee